Akkam ooltan hordoftoota keenya kombarii miidiyaa neetworkiidha. Anis Abdul Hakim Ahmad Huseeni. Guyyaa har'aa immoo yaada tokko yookaan ajandaa tokko qabadhee isinii dhufee jira. Innis maali? Wayyaanedhaa fi sirna bulchiinsa wayyaanee waggoottan 27 darban keessa ilmaan Oromootii fi qabsaa'ota qabsoo bilisummaa Oromoo irratti wayyaanee raawwachaa turte isin biraan gahuufi. Kunis akka ittaanutti dhiyaata na hordofaan dhaamsa keenya. Wayyaaneen akkuma biyya seenteen qabsaa'ota qabsoo bilisummaa Oromoo keessattuu immoo adda bilisummaa Oromoo biyyarraa baasuuf itti karoorfatte. Kanneen biyyarraa baasuuf itti karoorfatte kan hafan immoo akka ajjeefaman yookaan immoo akka hidhaman goote. Kun gochaa mootummaan wayyaanee waggoottan 27 yookaan jalqaba irratti raawwateedha. Qabsaa'ota qabsoo bilisummaa Oromoo maqaa adda bilisummaa Oromoo jedhuun adamsaa turte. Biyya keessatti kaan ajjeesaa, kaan biyyaa baasaa, kaan immoo achi buuteen dhabamuun isii gadaa wayyaaneen biyya san bulchaa turte keessatti. Egaa biyya san keessatti ilmaan Oromoo sabboontuu qabsaa'aa fi qabsooftuu biyya keessatti hidhuun, dararuun, qaamaa hir'isuun, gochaalee hin taane irratti raawwachuun gochaa wayyaaneen waggaa 27 darban keessatti ilmaan Oromoo sabboontota qe'ee isarra buqqisuun, qabeenya isaa saamuun, saamsisuun, kaan immoo toorchii gochuudhaan ilmaan Oromoo irratti raawwachaa turteedha. Qabsoon Oromoodhaa akka biyya keessatti hin geggeeffamte gootee biyya keessaa dhiibdee biyyoota ollaa akka seentu goote. Biyyoota ollaa keessatti illee adamsuudhaan caasaa siyaasaa yookaan immoo caasaa tikaa Getaachoo Asaffaatiin hoogganamu diriirsuudhaan biyyoota ollaa keessaayis qabsaa'ota Oromoodhaa guuraa turte. Egaa qabsoon Oromootiif wayyaaneen sirni bulchiinsa isii dimokiraatawaa jechuu miti abbaa irrummaadhaan biyya san bulchaa turte. Humna fayyadamuudhaan keessattuu immoo ilmaan Oromoo addatti kanneen achi buuteen isaanii hanga ammaa dhabame, kanneen qaamaa hir'atan ijaan arginu kan arqallee lubbuun jiran. Gochaa wayyaaneen ilmaan Oromoo irratti qilintoo fi qaallittitti dalaydeedha. Kanas warri hidhamee arge ragaa baha. Wayyaaneen gochaan isii mana hidhaa keessattis ilmaan Oromoo irratti dalagaa turte. Warroonni mirga dhala namaatiif falman kanneen akka Human Rights Watch fi Human Rights yeroo irraa yerootti ibsa kennaa turuun isaanii waan nama wal gaafachiisu miti. Egaa wayyaaneen hanga dhuma kanaattis keessattuu immoo qondaalli tokko kan wayyaaneedhaa mana hidhaatii yeroo bahettis manni hidhaa Itoophiyaadhaa afaan Oromoo dubbate jechuudhaan VOAdhaaf ragaa bahee ture. Warroota qaamaa itti hir'atan har'a lubbuun jiran kanneen qabeenya isaanii guututti saamame gochaa wayyaaneen dalayteedha. Qabsaa'onni qabsoo Oromoodhaas daawon wayyaanee jechuudhaan kan itti iyyaa turan. Guutuun keenya akka beeknutti wayyaaneen ilmaan Oromoo biyya keessaa fi biyya alattis adamsaa turuun waan haalamuu miti. Dhugaa jirtu walitti himanii qabsoo Oromoodhaa gara fuulduratti tarkaanfachiisuun haqa qaba. Haa ta'u immoo gochaalee kaleessa darbe san haalanii warroota gocha san raawwate akka waan isaan hin raawwatinitti lafa kaa'uun mililikis yookaan immoo warroonni akka Haayila Sillaasees boru hin raawwanne jechuun isaa waan hin oolle. Haa ta'u kaleessa gochaa raawwatame keessatti ilmaan Oromoodhaa keessaa qooda hin qaban jechuu osoo hin taane
sirna kaleessa olaantummaan biyya san hoogganu jalatti caasaa saniin hoogganamanii ilmaan Oromoorra gochaan gahuunis waan jiraati. haa ta'u immoo caasaan biyya san hoogganu olaantummaa biyya sanii kan qabaachaa ture sirna bulchiinsa mootummaa abbaa irree tahuu isaa hubachuun gaariidha. Ummanni Oromoo waan hin taaneef dantaadhaaf dantaalee namoota hagootiif dantaalee namoota dantaa achi keessatti dantaa siyaasaa barbaadataniif jecha gocha kaleessa itti qabsaa'aa tureen har'a fira jechuun waan wal hin fakkaanne. Egaa dhugaan jirtu wayyaaneen kaleessa Oromoo ajjeesaa turte, Oromoo hidhaa turte, Oromoo toorchii godhaa turte. Kana beekutu barbaachisaadha jechuu barbaade waan na hordoftaniif galatooma.